Kiyya kabajamoo jaalatamoo akkam jirtan? Ani Abdii Koomeediiti. Piraankii ajaa'ibaa hojjechuu deemaa jira. Eenyu irratti? Haadha manaa koo irratti. Takka hojjedhee illee hin beeku. Kalee dhufte. Eda yaadaan bule kan gootu. Maarree viidiyoo kana biliis laayik godhaa. Laayik godhaa. Kan kafaltan laayik godhiituma bira darbi. Marti keessanuu jechaadha. Achi booda piraankii hadhaa kana gara piraankii deemtan jechuudha. Amaanaa rabbi laayik godhi bira darbi. Gara piraankii. Piraankii. Hordoftoota kiyya kabajamoo jaalatamoo akkam jirtu naga keessanii hadhaan tana waan ajaa'ibaa isinii fidee dhufe. Piraankii ajaa'ibaa isinii fidee dhufee jira Abdii Koomeedii. Hadha jaartiin koo yookiin haati manaa koo dhuftee jirti. Piraankii akkam ajaa'ibaa hojjechuu barbaade kalee dhufte jechuudha. Halkan guutuu yaadaan bule piraankii hojjechuuf. Hadhaan tana hojiin deema jedhee manaa baya. Isinii galaa. Hojiin deema jedhee manaa baya. Isiin mana jirti jechuudha. Isiin amma kushin maxbaka jirti. Maxbakni achi fagaata xiqqoo si mana keessa jechuudha. Maxbaka jirti jechuudha. Hojiin deema jedhee manaa baheeti gadi baya jechuudha. Innaa piraankiin hadha hojjechuu deemu kun baay'ee tokko nama sodaachisa. Immoo haati manaa koo takka kaameraa koo dhaabattee illee hin beektu. Takka Abdii Koomeedii feesbuuk kanarra namni hunduun argaa haadha manaa koo feesbuuk gubbatti arganii hin beekan. Kaameraa hin jaalattu kaameraa koo hin baatu hin feetu jechuudha. Innaa waan ajaa'ibaa piraankii ajaa'ibaati jechuudha. Jaran piraankiin kun baay'ee ulfaata. Waan isiin hin qabnellee amala isiin hin qabnellee piraankiin hadha hojjechuu deemaa jiru kun jechuudha. Piraankiin kun jechuudha baay'ee tokko wallaahi baay'ee tokko na sodaachisanii. Piraankii akkanaa kana hojjechuu baay'ee tokko sodaadha jechuudha. Obboleeyyan kiyya maal goona isinii fakkaate? Isiin maxbaka jirti nyaata qopheessaa jirti. Waan nyaata qopheessaa jirti jechuudha. Hin galaa jedhee jiraan. Sa'aatii hangaluu hamma nyaata qopheessaa jirti jechuudha. Ani deemee gadi deema jechuudha. Sa'aatii haganatti dhufa hidheetiin gadi baya jechuudha. Yookaan daqiiqaa 20 akkanaafuu gadi baya. Dhimma hojii wayiitiif gadi deema jedhee homa jedhaan waan jedhuun hin beektanii mire homa godhee gadi baya jechuudha. Hin deemu. Sa'aatii sanitti hin deebi'aa nyaata qopheessitee biraa deema. Isiin hagan dhufutti nyaata qopheessitee mana keessa ol gurgurtee maal jettee eeyite jechuudha. Ani maal godhaa? Uffata kana agartanii surreen kun shaamisiin kun kan hiriyyaa kiyyaati. Hiriyyaa kiyyatu gaafa hojii dhufu hojii wayii deemee galee asitti uffata jijjiiratee deema. Kiyyaa miti isiin uffata kiyya kullii ni beekti. Garuu uffata kana hin beektu akkas jirullee nagarre. Ani maal godhaa uffata kana cinama kana akkana filas keessa bakka tanaan garuu qaawwayiitti jira bakka tanaan gadhoo isa jechuudha. Algama kiyya cinaa algama kana cinaa jechuudha. Uffata kana asiin gadi kaayeeti. Gadi baya jechuudha. Deemee wayita deebi'utti balbalaan koo ka'ee darbee fiigee ol seena jechuudha. Balbalaan koo ka'ee balbala darbee fiigee ol seena jechuudha. Ol seenee maal godhaa akkuma ol seenee isiin mana jirtii miree shaamisii kanaa fi uffata kanas fuudha jechuudha. Isiin uffata kiyya hin beekti miree uffanni kun ka'ee nuti. Akkuma gabbee eessi jedhame meeti gurbaan ka'ee nuti. Uffanni kun ka'ee nuti. Meet akkuma gabbee eenyu ulseen. Eenyu bakka bu'ee akkuma gabbee eenyu ulseen. Eenyutu ulseen akkuma gadi ba'eetti eenyu ulseen. Eenyutu uffanni kun ka'ee nuti uffanni kun. Uffanni kun ka'ee nuti. Ka'ee nuti uffanni kun natti akkuma gabbee eenyutu narra hojjete akkuma gadi ba'eetti eenyutu narra hojjete. Ka'ee nuti uffanni kun. Ka'ee nuti uffanni kun jedhaan. Maal akka isiin jettu? Maal akka isiin jettu? Maal akka isiin jettu bichaa? Na ajaa'iba jechuudha. Hirrifatti moo hin gaggabdi moo hin bootti moo kaameraa moo hin dho'isa jechuun agartu. Uffanni kun ka'ee nuti. Surreen kun ka'ee nuti akkuma gadi ba'eetti hiyyeessii nyaadhe. Ani maal si hir'ise? Ani maal si tanqise? Maal si tanqise? Na rakkoo kiyya natti mee eessi? Saaxinii bakka kam seenee mee mucaan mee maal haasaarta maal jetti? Akkasii obboleeyyan kiyya surreen illee kiyya shaamisiin illee kiyya. Piraankii isirratti osoo hin ta'in isirratti hojjedhe sababbiin anjaartiin qabu. Abdii Koomeedii tasuma jaartiin qabu. Naa barbaadaan hin fuudha. Garuu osoo jaartii qabaadhe jaartii koo irra piraankii hojjedhe natti tola. Inshaallah yeroo gabaabaa kana keessatti karoorsaa jira akka jaartii fuudhu. Abdii koo eegareetti jechuudha. Barbaadataa jira. Feesbuuk irra silaa barbaaddee jaartiin argattu. Abdii Koomeedii jaartiin qabu. Piraankii jaartii irratti osoo hin ta'in isin irratti hojjedhe. Hagamma waan na daawwattaniif galatooma. Garuu jaartiin haasoo koomentii jala biliis osoo jaartiin qabaadhee piraankii hojii hojjedhe
osoo YouTube irratti hojjedhe osoo akka faniif saamrii sanitti jaartii bareedduu qabaadhee hojii jiraadhe pirankii hojii dalagaa YouTube illee hojii dalagaa osoo hojii jiraadhe natti tola garuu jaartiin qabu wallahi jaartiin qabu jaartii obboleeyyan mee komentii jalannaa barbaada please isin jaalladha waan na dhageeffattaniif waan na hordoftaniif horaa bulaa